Akkam jirtu ijoollee? Nagaa keessanii? Oduu durii kanaan dura isinii qopheesseerraa waan baay'ee akka barattan abdiin qaba. Har'as oduu durii dureessa fi hattoota sadan jedhu tokko isinii fideera. Obsaan na caqasaa. Bara durii dureessi qabeenya baay'ee qabu tokko arjummaa fi gaarummaadhaan namoota naannoo isaa waliin jiraata ture. Namni kun waggaatti yeroo lama namoota naannoo isaatiif affeerraa kan qopheessu yennaa ta'u, gaaf tokko affeerraa sana irratti namoonni naannoo walitti qabamanii taphachaa fi keessummeessaa otoo jiruu hattoonni sadan, namni kun baay'ee dureessa, qarshii fi warqee baay'ee qaba. Kanaaf kaanee otoo namni kun nu hin argini saamnee banna jedhanii mari'atan. Akkuma akeekan warqee fi qarshii baay'ee nama kanarraa haatanii badan. Hattoonni kun qabeenya baay'ee waan haataniif akka hin qabamne sodaatanii karaa baay'ee deemuun bosona keessa dhokatanii bulan. Ganama ennaa hirribaa ka'an waan beela'aniif isaan keessaa namni tokko akka magaalaa deemee nyaata bitee dhufu carraa baasanii nama tokko ergan. Inni ergamees waan beela'eef ofii isaatiif hanga quufuutti mana nyaataa eegagee booda nyaatee hiriyoota isaatiif galaa baattatee gara isaaniitti yoo karaa jalqabu tasaa, ani amma galaa kana isaan waliin hin nyaadhu. Kanaaf nyaata kanarratti summii yoon itti godhe isaanis waan beela'aniif daddafanii yoo nyaatan achumatti bil jedhu. Kanaaf qabeenyi hundumtuu kan dhuunfaa kootii ta'a jedhee erga yaade booda galaa sanarratti summii itti godhee gara isaanitti deeme. Hattonni lamaan bosona keessatti hafanis amma namni ergine kun galaa yoo fidee dhufu suuta jennee ajjeefnee qabeenya kana nuti lamaan addaan qodanna jedhanii yaadanii yoo inni isaan bira gahu isaan dhokatanii dhagaadhaan rukutanii ajjeesan. Nyaata inni fidee sana fudhatanii nyaachuu jalqaban. Garuu otoo baay'ee hin nyaatin summii nyaata keessa jiru isaan ajjeese. Namichi dureessi sunis kottee hattootaa sana hordofee yoo deemu hattoonni sadanuu du'anii qabeenyi isaas otoomaa hin tuqamin isaan biratti taa'ee argame. Qabeenya isaa argatee jedhama. Ijoollee, oduu durii kanarraa maal hubattan? Iyyee qabeenya namaa tuquun, hatuun yookaan saamuun xumurri isaa akka hin bareenye akka nama galaafatu hubattanii miti? Gaariidha. Gaaf biraa oduu durii kan biraatiin haga walitti deebinutti nagaatti.